Shama harka fuuni dhaggeeffattoota furdurtoota Saaraatu Bidaa akkam jirtu nagaa keessanii obboleettiin keessan nagaa raafaa nagaa bareedaa na bukkee jira kun akka kanattiin bishaan na godhee na babbareechee yeroo akkana namoota baay'eetti hibboo ta'aa gaaffiitti ta'a inni mina gabbanyina kanattiin jechuudha waa bittinni jedhee jechuudha waaqayyo kanattiin ayyaana sana waa isee fuula keessanii fuula isaa dura dhaabee jira galanni isaaf haa ta'u. Enna kanan jiru Itoophiyaa keessa jechuudha ani Saaritti keessaniidha manni Saaraadha mana namoota hundaati jechuudha mana sabaaf sabilammiiti jechuudha qooqaan bifaan amantiidhaan sanyiidhaan kan hin filanne jechuudha manni Saaraadha mana sabaaf sabilammiiti jechuudha mana namni kamiyyuu dhufeetti boqochuu danda'uudha gaaffii yoo qabaate gaaffiin isaatti deebii argachuu danda'uudha jechuudha noora olma seenaa isiniin jechuu jaaladha asuma jechuudha Saaraatu bitiif namoonni maatii hin taane maatii akkasin taataniif kawajaadhaa isin gaafadha namoonni maatii taataniif jirtan immoo akka tasaa viidiyoon see liiviin see isin irra bu'ee callistanii bira dabartan kun dogongoraadha jechuudha isin immoo peejii keessan jalatti sheer gochuudhaan namoota Itoophiyaa keessa jiran neetworkiin baay'ee rakkisaa intarneetiin baay'ee rakkisaa jettanii ofii keessanii yaaddanii jechuudha chaanaalee keessan jalatti yoo sheer gootanii sheerii keessan sanaan namni tokko namni lama dhufee ilaaluu danda'a jechuudha. Kanaan immoo Saarittiin keessanii view nama lama nama sadii nama furii argattee fayyadamtu taati jechuudha. Asumaanuu jechuudha gaa fayyadamtu kan isin taatu isinirraati jechuudha. Isintu fayyadaadha ani immoo fayyadamtuun ta'a jechuudha. Kanaaf gaarii gochuun ofumaaf waan ta'eef hundumti keessaniyyuu please isiniin jedha na jajjabeessaa ani obboleettii keessan Saaraadha. Egaan har'a jechuudha wanta gara keessan dhufee fi waan tokkoo fi innis immoo waggaa haaraa jechuudha waggaa raalaachisee waggaa haaraan dhufaa jira namoonni jechuudha waggaa haaraatti namoonni waggaa haaraa laalchistanii jechuudha ana Beerut irraa yookaas immoo Libaanoon magaalaa Beerut irraa jechuudha maatii isaatiif hiqaa yookaas immoo mi'a erguu barbaadan isiniin jedha qaraxarraa natsaa kan ta'edha jechuudha maaliif ani qaraxa waan hin gaafatamneefu qaraxarraa natsaa kan ta'e jechuudha miini keessanis ni galuu danda'a jechuudha gargaarsa jechuudha kun immoo gargaarsa obbolummaatii iddoo wal jaalannu qooda jaalala wal biraa qabnu namoonni akkasii Beerut irra jiraatanii maatiidhaaf mi'a erguu barbaadanii ayyaana waggaa ilaalchisee jechuudha wayyaa